Jaalata seenan miskiinuma akkanaa eessatti argama jaalala beekamu caan jedhan garaa kiyya keessa beektaa. Achuma ni jaaladhan illee itti kufee aadaa inni sobaa beeke. Sobaa yeroo na dabarfatee ga'e inni achuma dhugaan se'een jaalladhee ture. Yoo akkana waggaa jala ga'uu geenne haasawuma bilbilaa kanaan turre waliin. Na jijjiiramee amma faayidaa jijjiirachuu eegale jaalala kana faayidaa jijjiirachuu eegale. Baka si jaaladhaa illee wal jaalannaa ol ka'imee hawwii ol ka'imee naan jedhe ol ka'aa jedhe achuma maallaqa naa ergi naan jedhe maallaqa maaliifan siif ergaree jaalalaa wal jaalannee maallaqaa wal jaalannee achi booda ati nan jaallattuun kiyyibdoo naan jedhe hin biloo kusee taana isi sobaa seeta boo bee dhuguma ani isa jaalladha utuu waan kana hin dubbatin biloo kenna ishii mee an akkam haa ta'u mee yaa ati golfuu yaadde. Ugara nama akkasi shakkaa goote biloo kun kee shakkaa goote nama akkasi. Addunyaan natti dukkanoofte yeroo saniif addunyaan yeroo sanii natti dukkanoofte eessa seenuree eessaan isa argadhu. Ani rakkoo maal qabamee dhugumamee rakkoo maal qaba inni maallaqa naa ergee dheennaan maallaqa dhoggee isa mira. Achi xiqqishuma maal ergii yookaan waan ta'e dhabeef. Dhaggeeffadhu. Waan tokko jira beektaa. Addunyuma tanarraa amma jireenya biyya ormaatis haa ta'u biyya keenya keessallee haa ta'u. Namni tokko garuu maallaqa waan si gaafatuuf osoo akka ati hin argineef tarii amma nama tokko jira si tana laaluudhaaf. Akkaataa namni itti yaadu garagara waan ta'eef rakkoo faasitti himatee akkas yeroo ati siif hin ergetteen kasirra didu tokko jira. No yoo ati siif hin ergetteen kas diduu jira rakkoollee haa qabaatu. Garuu tokko ergii siin si ergisiisa ati quban qabdu malee tabiraatis akkasumatti inni janaajjanee jaalalaan walii wanti ta'e ergisiifachaa jiraachuun mala waan duraan bareeffaa irratti gartee maallaqa na ergisiin jaa malee deebi'ee akkanuma lafaa ka'ee yoo takka barsiifte dhugaa taaniinis deemee na ergi jaanii hundi isaanii tokko miti. Jaalalaa si dhiyaatu jaalalumaan keessummeessi kammoo faayidaa sirraa barbaadu si dhufu. Na qabee beeka. Maala nama miti moo na qabuu didu jenne. Ayyee asirratti deebisaa nuuf deebifta. Nama akkamirraa si qabee si umriin kee meeqaa si qabee akkasuma akkam si godhee. Kuni gaaffichi maal viidiyoo guutummaan qabadde dhufuun qaba gaa. Walitti qophii. Ammas maroon mataa qofa irraa tuutee bira qotta afaanitti guutanna waan ta'eef. Umurii 15 lafa. Ayyee. Nama eessarraa si qabe? Takka Oromoo kutaa kamirraa si qabe? Oromoo kutaa Shawaa. Ani ijoollee kaanitti dhiyaadheen beeku siniin jedheera jalqaba. Maal mucaa inni janaa jira kaa. Na didaa jira garuu. Sin jaaladhu sin deemu. Hin barbaadu naan jedhe. Lali saya nufte wallah seetana laan seetana weeylaan maaloo weey. Amma ijoollee arsii ta'eeruma. Anoo jira ayyee akkas taanaan. Samiraa waggaa lama ture jaalalleetii yaa barii. Meenan guggubina